Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Taayee keessummatii waan taateef ulfaadhi galatoom duratti. Ayyee keessummaa tolchitee waan affeerteeffatillee ulfaadha. Tanumaan itti keeyyana dur irratti maqaa gizee intarviiyuu sii bilbilee maqaan kii taayee danda'a qofaaf abbalii ban jedha. Abbalii ban moo taayee siin jedha intarviiyuu tanaaf. Intarviiyuu tana namni dhagaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra jechuudha. Har'aa oduuwwan gaggabaabduu, oduuwwan waqtaawaa taate jechuudha. Oduuwwan sadan tokko kan irraa dubbadhu waan qabuuf subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaadha. Akkuma agartan karaa barnootaatiin karaa oduutiin waan baay'ee murteessaa ta'e karaa YouTube chaanaalii kanaatiin gallakkisaa jira waan ta'eef isin immoo subscribe, like, share, comment gochuu qofaan na laddaa dhaabbadha jechuudha. Laaltanii bayna. Yookaan like, yookaan comment, yookaan share godha. Maaliif algoritmii YouTube yoo san nama biraan gahaa jechuudha. Kanaaf oduuwwan sadi jechuudha. Walduraa duubaan kan irratti dubbadhu ta'a. Tokkoffaa irratti oduu gaddaa qabna. Oduu gaddaa san irraa kan irraa dubbadhu ta'a. Lammaffaa irratti immoo himanni obbo Taayyee Danda'aa irratti himatame kufaa ta'uu isaati. Isarrallee waan dubbadhu qaba. Itti aansee immoo Itoophiyaan baajata dabalataa biliyoona 550 argatteerti. Kana irratti illee waan dubbadhu qaba waan ta'eedhaa fi haga dhumaatti na hojjetuudhaan subscribe, like, share, comment gochuu hamma danda'een saaffisuudhaan viidiyoon akka gabaabbatu gochuu nan yaala jechuudha. Kanaaf haga dhumaatti na dhageeffachuu hin dagatinaa. Subscribe, like, comment gochuu hin dagatinaa isin jedha jechuudha. Jalqaba irratti yookaan oduu gaddaa baay'ee onnee namaa cabsachuudha. Weellisaa yookaan artist Kadir Ahmed boqotee jira. Akkuma beekamu naannoo ji'a 9 jechuudha kan inni dhukkubsate jechuudha. Wanti nama gaddisiisumaa inni yeroo baay'ee karaa Oromoo kanaa wanni irraa dubbachuu qabnuu fi amma irraa yeroo hundaa jechuudha. Amala nutti ta'ee akkuma sabaatittuu dhibee guddaa nutti ta'ee akka irraa yaalamuu dadhame tokkotu jira jechuudha kan yeroo baay'ee. Innis inni yeroo baay'ee nama gaafa inni jiru san gaafa inni deeggaramuu qabu san hin deeggaru. Maal goonaa gootallee kan ta'u, weellisaa kennallee kan ta'u, artistii kennallee kan ta'u yoo inni gaafa du'ee jechuudha. Kuni waanuma bu'aa hin qabne jechuudha. Karaa rabbiitillee bu'aa hin qabu, karaa namummaatillee bu'aa hin qabu jechuudha. Gaafa namni du'uu suuraa qofa kaa'uun iyyuun booyuun yoo kan laayikii nuu dabalu malee laayifii jireenya ilma sanii irratti jijjiirama hin fidu jechuudha. Namni kun kanaan dura Oromoo na yaaladhaa, na dhukkubaa jira jedhee labsataa ture jechuudha. Garuu namni sagalee isaa ol baaseetiin jechuudha. Dhageessise hin jiru. Waan xiqqoofuu Oromoon guuraa oola. Waan xiqqoofuu deeggarsa adda addaa taasifamaa jira. Amma namni keenya namni bira jiru sun sagalee ta'ee fi ol baasee miidiyaa irratti namni kun dhukkubaa jira jedhee osoo ol baasee uummanni Oromoo hin deeggaru jechuu miti. Ni deeggaraa jechuudha. Kanaaf dhiyeen amma keenyaaf biyyuma kana keessatti jechuudha dhiyoo kanan dhagaye. Du'uu isaa qofan dhagaye jechuudha. Isheen abbaa qabeenyaa baay'ee qabna bar. Abbaa qabeenyaa baay'ee kanaa olillee nu deeggaruu danda'u qabna waan ta'eef kun dhugatte jechuudha. Waan nama qaanessuudha irraa sirrachuu dandeenya. Kun dogoggora guddaa ta'uu isaa beeknee haga dandeenyen irraa sirreeffachuu nama gaafuma inni jiru
deeggaruudha jechuudha. Waan garaa nama nyaatu sirba kiyya gurguraatiniin ijoollee kiyyattiin deeggaraa, ijoollee kiyyattiin jiraachisaa. Amma inni darbee jira jechuudha. Amma ijoollee bira Oromoon akkamitti dhaabbatee ijoollee kanaaf deeggarsa taasisaa kan irratti hojjetamuu qabu jechuudha. Kanaaf kun waan laphee nama cabsuudha. Akkuma beekamu artistoonni keenya beekamtii qaban malee mallaqa hin qaban. Oromoo akkuma walii galaatti ni beekna waa'ee Oromoo. Garuu immoo weellistoota keenya addaa jechuudha. Kanaaf yeroo kamuyyuu nama osomaa inni jiru bira dhaabachuudha. Otherwise bu'aan qabu. Inni lammaffaan waa'ee obbo Taayyee Danda'aati jechuudha. Himanni obbo Taayyee Danda'aa irratti himatamee kufaa ta'uu isaatti dhagame jechuudha. Akkuma beekamu kanaan duratti jechuudha obbo Taayyee Danda'aa jechuudha. Miseensi caffee Oromiyaa jechuudha. Ministeera nagaa kan turanii. Himata sadiitu irratti baname jechuudha. Himata sadiitu irratti banamee mana hidhaa keessatti jedhee. Himanni tokkoffaan kan jedhu jechuudha heera mootummaa cabsuu yookaan immoo heera mootummaa diiguu fi yaaluu heera biyyattii diiguu fi yaaluu kan jedhu wal qabata. Inni lammaffaan immoo hariiroo waraana bosonaa waliin qaba kan jedhuu fi inni sadaffaan immoo meeshaa waraanaa seeraan hin eeyyamamne mana keessatti qaba kan jedhu yoo ta'u isaan lamaan jalqabaa jechuudha kufaa ta'anii jiran. Heera mootummaa humnaan diiguuf yaaluu kan jedhuu fi hariiroo waraana bosonaa waliin qabaachuu kan jedhu kan kufaa ta'e jechuudha. Gara biraatiin immoo akkasumallee wanni inni illee achirratti jedhe jira jechuudha. Obbo Taayyee Danda'aa achirratti himannaa dhiyeesse. Himannaan dhiyeeffate tokkoffaan Dr. Abiy irratti jechuudha. Lammaffaan immoo Reedwaan Hussein irratti jarri kunniin jechuudha seeran mana murtiitti akkanaaf dhiyaatan kan jedhu dhiyeesse. Kun haga ammaatti wanti inni jedhamee fi wanti irra dubbatame wanti irra gaame tokkollee hin beekamu. Garuu wanti Taayyee jechuudha jabummaa irraa agarsiisu keessa waan kana fuuldura dhaabbatee jechuma kana jechuun isaatu jechuudha jabummaa tokko jechuudha. Manni murtii immoo dhugamu nama jara kanneen immoo dhiyeessee kan gaafatu taanaan immoo dimokiraasiin biyya keenyaa dhugama sirriitti lafa qabatee jira jechuudha. Kun mana murtiitiillee maqaa guddaa ta'a jechuudha. Manni murtii Dr. Abiy illee Reedwaan Hussein illee dhiyeessee mana murtiitti dhiyaatanii kan gaafataman taananiin manni murtii Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti illee weellifamuu danda'a maqaa isaa ol ka'uu danda'ama jedhamee eegama. Maraafuu mee waan inni ta'u walumaa kan dhageenyu ta'a gaafa dhageenyu immoo jala buunee kan isin gabaafnudha. Himanni sadaffaan kufaa hin taane jechuudha. Himanni sadaffaan kufaa hin taane himanni sadaffaan kan maal jedhudha. Meeshaa waraanaa eeyyamamte mana isaatti argame kan jedhudha. Kanarratti inni kan jedhee ala taa'ee mormadhaa mirgi wabii akkanaa eeggamu jedhee garuu immoo manni murtii mirga wabii isaa san kufaa taasisee ittisa akka dhiyeeffatu eeyyameefii jira jechuudha. Kana fakkaata walumaa galatti jechuudha. Wanni obbo Taayyee Danda'aa wajjin wal qabate. Kanaaf kallattimaan gara mata duree keenya isa dhumaa fi sadaffaatti dabra waan ta'eef isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaadha. Mata dureen keenya sadaffaan jechuudha akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa baajata biliyoona 550 baajata dabalataa bara 2017 kan duraa malee jechuudha. Kun baajata dabalatii argatee jira. Baajata kanarratti immoo maaliin hojjetanii maaliin godhamaa yoo jidduu kanatti gara paarlaamaatti dhiyaata waan ta'eef gaafa inni gara paarlaamaatti dhiyaate kaasinitti deebinu ta'a. Garuu asirratti waan Jawaar Mohaammed jedhe tokkorraa waan tokko dubbachuun barbaada jechuudha. Inni illee kan jedhe jechuudha mootummaan yeroo baay'ee gara magaalaatti xiyyeeffataa jira. Baadiyyaa waan dagate fakkaata. Kanaafuu baajata ammaa kanaaf xiyyeeffannoo gara
baadiyyaatti gochuu qaba. Alergiin baay'een isaanii kan dhufanii baadiyyaadha. Rakkoo kana keessallee kan bahuu dandeenyu yoo alergii keenya guddifneedha. Rakkoo diinagdee kana keessaa kan bahuu dandeenyu. Akkasumallee hojii dhabdummaa baadiyyaa jiru kana xiqqeessuu qabna. Dargaggeessi hojii yoo dhabee qawwee fudhatee gara bosonaatti galuu danda'a waan ta'eedhaaf. Kanaafuu investimentii guddaa gara baadiyyaatti hojii qonnaati irratti hojjechuu qabna waan jedhu kaasee. Garuu asirratti wanni haalamuu hin qabne tokko jechuudha. Wanni mootummaan kun darage keessaa tokko inisheetiivii qamadiiti jechuudha. Inisheetiivii qamadiitiin really is amazing keessa jirra ijaan agarra waan ta'eedhaaf waan addaattu dalagame. Akkasumatti inisheetiiviiwwan birallee jechuudha baadiyyaa irratti dabalataan odoo qabame jijjiiramni guddaa dhufa jechuudha. Ani mootummaa kana keessaa wanni dinqisiifadhu jechuudha. Bara wayyaan illee asuma keessa turre. Inisheetiiviiwwan adda addaan piroojeektii adda addaa raawwachuu irratti rakkoo tokko hin qaban gaaffii tokko hin qaban jechuudha adda jechuudha. Piroojeektiin karoorfannaan yooma san raawwata. Amma karoorfameetta ammuma raawwillee agartaa jechuudha. Kuni waan jajjabaatuu fi waan itti fufuu qabudha jechuudha. Nama gaafa qeexxu waan qeexxuuf tokko haa uummataaf fooyyessuuf malee nuti dhimma dhuunfaa kennaaf dantaa kennaaf nama qeexxu jechuudha. Yookaan immoo ani buddeena kiyyaaf jedhee iyyaa hin oolu jechuudha. Garuu yoo biyyi kun guddate anillee achi keessatti guddadha waan ta'eedhaaf hojii hundaa immoo siyaasa keessatti galleetumaan kan qeeqaa oolu yoo ta'e hojii gaariillee kan qeequ yoo ta'e hojiin sirrii hin taanellee kan qeequ yoo ta'e gaariin ta'u jechuudha. Hojii jajjabaa ta'e kun waan gaariidha hojjetamee jira. Garuu kun immoo hanqina qaba jennee akkasitti jechuudha. Baalaansi taatee waa qeequu qabda malee jibbumaan ol kaatee kan qeexullee yoo ta'e akkasitti nama tokkoffaan ilaalchuma keellee ilaalcha gaarii hin ta'u. Lammaffaa immoo uummatallee bu'aa hin buuftu jechuudha. Kanaaf kun waanuma jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Seektarri qonnaa kanaa ol irratti investi godhamuu qaba. Homaa gaafii hin qabu jechuudha. Seektarri qonnaa kanaa olitti irratti investi godhamuu qaba. Seektarri lama jechuudha. Seektarri barnootaa, seektarri qonnaa sirriitti investi irratti godhamuu qaba. Mootummallee wanti itti xiyyeeffate na fakkaata. Keessumattuu barnoota irratti illee jechuudha. Akkuma beekamu barnoonni kanaan duratti jechuudha babal'isuu irratti kan xiyyeeffate. Yeroo ammaa immoo maal irratti xiyyeeffatamaa jira? Qulqullina irratti kan xiyyeeffatamaa jiru. Gaaffiin hin jiru miti. Gaaffii bal'atu jira. Garuu yaa ta'u maqama isaa dhaamee itti deemamuun jalqabbitti jechuudha. Itti deemamuun isaatu iyyuu waan jabaadha waan ta'eedhaaf waan hanqina qabu immoo keessaa baafnee kuni hanqinni qaba. Ragaa wajjin irratti haasa'uudha jechuudha. Ani waan nattalu Jawaar biratti jechuudha. Waan mootummaan hojjete ni jajjabeessa. Qaawwa jiru immoo ni qeeqaa jechuudha. Odoo hundi keenya amala akkanaa kana guddifannee siyaasni biyya keenyaa kun jibbarraa bahee osoo waan akkanaa kana guddifannee jijjiiramni dhufuu danda'a jechuudha. Wal dhabdee ilmaan Oromoo jidduu jirullee furachuu danda'a jechuudha. Namni maaltu jira? Namni hunduu jechuudha cinaa tokko qabateetumaan ibidda afuufutu guddata jechuudha. Ka siyaasa ta'ellee akka kennaa siyaasan warra nama siyaasaan taanillee dhaqeetumaan waan akkasii kakaasaa. Kanaaf galatoomaa ulfaadhaa share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaadha. Kanaaf hin beektanii biyya keenya keessatti viidiyoo tokko hojjechuun haga inni ulfaatu hundi keessanuu hin beektan waan ta'eedhaaf please subscribe, share, like, comment gochuudhaan nu laddaa dhaabadhaa isiniin jedhaa.